Jira jirtuu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u har'aa dhufnee jira jechuudha. Egaa namoonni chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kan na bukkeetti argaa jirtanii jaalanni nagaa gaafadhu. Afaan dandeessuun nagaa gaafadhu. Sumii jaalanii Dabbabaa ይባላል። Sagalee kee ol buuti. Sagalee kee xiqqoo ol buuti. Sagalee kee xiqqoo ol buuti. Maqaa koo Jaalannii Dabbabaa jedhama. Jiraattuu eessati ati? Ani Addis Ababa. Jiraattuu Addis Ababaati. Maal laataa taanaaf? Fedhi qaba. Maal laataa? Beektu waan naa taatu gudii Oromiffa baay'ee hin beektu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Amaariffaan hin dubbatti waan tokko tokko jechuudha. Oromiffa xiqqoo xiqqoo beekti. Nu immoo ani ofii kootii Amaariffa xiqqoo xiqqoo beekaa Oromiffa sirriitti danda'a. Kanaaf egaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa isheen kan naa taatu kan adaadaaf kan eessumaa walii taana jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya namoota baay'eetu jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya haadha mucaallee ta'ee jira. Mucaa kooti kuni mucaa koo kuukuudha. Kuukuu wajjinis wal barru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya kuni maqaan keenyudha. Maqaan keenyudha. Maqaa ishiin himattu viidiyoo keessatti egaa hedduu qaqqaaneffatu rakkoon qabu jaalanni hin qaaneffatini jaalanni afaan Amaariffaatiin Oromiffa xiqqoo xiqqoo beekti Amaariffaadha kan ishee sirriitti dubbattu. Kanaaf Amaariffaan isin haa dubbistu rakkoon hin jiru. Kaameeraamaaniin koo immoo anumaadha. Akka carraa ta'ee bakka wayii deemnee jira jechuudha. Aniif ishiin warra mucayyoo kanaa deemnee jirra achi jirra amma. Achi matooteenu viidiyoo xiqqoo maaf hin goonee jennee viidiyoo waraabaa jirra. Mana keessa taa'ee waraabaa waan jiruuf xiqqoo qulqullinni isaallee badaa miti yaa ta'u malee inuma waraabna gadda jalqabne. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya Itoophiyaa galee viidiyoo hojjechaa hin jiru garuu haalli tokko tokko yeroo Itoophiyaa galanii namaaf hin mijatu. Aga mana sirreeffattee bakka wantoota garagaraatu jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Ammaaf garuu deebi'een jira. Viidiyoo seeran isin hojjedha kana booda. Wantoota tokko tokko walirraa barannaa haala jiru Itoophiyaallee waan tokko tokko inuma haasofna jedhee abdii qaba. Egaa jaalanni mee maal fakkaate yeroo jalqabaatiif viidiyoo akkatti fuula kaameraatti baateemi nama sodaachisa moo akkami? Nama sodaachisa. Dhugaa? Maal nama sodaachisa zimmeetteetu maa softaa maa inni rakkoon isaa? Isaamaa namaaf gaddifama. Namaaf hoo gadhiifame maa nuti soo kunoo anis soo sirraa yoo hin ta'in viidiyoo diingata bakka waraabaa jira. Nda'umsitu sirraa'ee jiraame? Nda'umsitu sirraa'ee jira. Anamma yoo na argite bakka rifeensi kiyyallee bakka kuukkuullee yoo argite kuukkuu kiyya kunoo akkasitti jirti. Anillee akkasitti jira hordoftoota kiyyaa. Akkas egaa kuukuu yoo margattee dagaltee ji'a meeqaa maal gaafiin ka'uu danda'a. Garuu kuukuu dhuman galiin argadhee maqaa ishee kuukuu miti garuu. Egaa gaayis akkatti jirraa babbareennee jirraa fataa jechaa jirraa. Amma viidiyoo diingata waraabaa jira jechuudha. Yeroo biraa immoo namoota baay'eedha jechuudha. Namoota baay'ee. Finnee wal isin barsiifna ammaaf namoota muraasa namootuma manatti arganne qabannee dhufnee mana sin jiru xiqqoo gara mana warra kuukuu kana jirra. Viidiyoo diingatuma waraabaa jirra sababa tutturree bubbullee edda gara biyyaa gallee viidiyoo waraabaa hin jirru baay'ee tokko nutti hin mijanne. Haalli jiru gaa Itoophiyaa yeroo galan dhugaa dubbachuudhaaf akka yeroo achi jiran dubbatanii miti hin ulfaata viidiyoo alatti viidiyoo waraabuu yoo eeyyamsiifteen hala viidiyoo tokko waraabuun hin danda'amu. Mana keessatti immoo bakka utuma hojii kananii dura hojjedhee isa kana dura qaqqabsiisee maal Itoophiyaa keessatti yeroo si jalaa gubataa
ganama irriba irraa kaatee qursii nyaattee baqa sanumatti aduun dhiiti jechuudha. Kanaafi waan Itoophiyaa keessatti viidiyoo daddafanii guyyaa guyyaadhaan hojjechuusis ta'ee viidiyuma walii galatti hojjechuudhaaf dura mana sirreeffachuu haala jireenya kee sirreeffachuu barbaada. Haala jireenya kee sirreeffattee garuu hojii fakkeenyaaf hojii mana keessaa hojjechaa viidiyoo tokko waraabda. Ani immoo kana isiniin jechuun koo dangalee kun naannoo torbee 3 gaheera. Jiini koo maali torbee 3 koo kunoo boruudha. Jiini koo ganaa torbee tokko naafa jechuudha. Agasittuu liiviin galaa ture malee viidiyoo waraabaa hin turre. Kanaaf egaa amma fataa zanaa jennee maatii hedduutu jira. Nama baay'eetu jira. Maatii wajjiniin viidiyoo fataa kan jedhee isinii hojjedha. Har'a normaal viidiyoo hojjechaa jira kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa. Sababa baay'ee isinirraa badees xiqqoo isinitti hima jedheeni haaluma jiru Itoophiyaa. Haaluma mijeeffachuu dhabuutu na balleessee isinirraa malee baduu koomitii kabajamtoota keenya isin immoo nan dagatina viidiyoo kiyyaa laayikii gochuu hin dagatina sheerii illee godhaa sabskiraayib illee godhaa hordoftoota kiyyaa kun kana nu fakkeessa Itoophiyaanii qacoo fakkaanna warri isaan kun kuukkuu fi jaalanneen baay'ee furdoodha ani kunoo qal'oodha uumama kiyyaan baay'ee qal'adhaa. Maali nyaata nyaattu minaamin naan jettu miti jaalanne baay'ee nu qadhee dhugaa ime ara nyaachuun qabaame mi maal kana furdisettee yaadda mi maal kana furdisettee yaadda gama keetiin beeku kuukkuu maaltu na furdisa jettee yaaddaadha tiyya saree tiyya akkana laalika. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa yeroo biraa maatii wajjin dhufaa mana koo sin agarsiisaa jireenya koo sin agarsiisaa waa hunda viidiyoo si waraabaa ammaaf mana namaa jirras waan ta'eef baay'ee isaan mijatu aduu keessa deemnee dhufnee kana kun gurguraachuuf ni jirraa yeroo biraa isinitti deebina agasittuu viidiyoo kana laayik sheerii gochuudhaan turtiin keessanuma wajjinaa ta'uu aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naa ta'aa kuukkuun kunoo mugaarti. Video keessatti kuukkuun mugaa jirti. Baqa chaawu jedhiin kukkiyye. Chaawu jedhiin. Chaawu jedhiin ka kukkiyye koo. Chaawu jedhiin. Ala chaawu jedhi kukkuu.